Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waldaalee intarpiraayizoota xixiqqaa 38 gara abbaa qabeenyaa giddu galeessaatti ce'aniif beekamtii kenne. Waldaaleen intarpiraayizoota xixiqqaa kunniin ulaagaalee 9 qophaa'ee guutuun kan ce'anii ta'uusaa kan himame yoo ta'u, itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xaayibuu akka waajjirichaatti bara kana intarpiraayizoota xixiqqaa 38 gara abbaa qabeenyaa giddu galeessaatti ceesisuun danda'amuusaa kaasaniiru. Gosoota akaakuu adda addaatiin intarpiraayizoota 38 gara abbaa qabeenyaa giddu galeessaatti ceesisuurra gahee jira jechuudha. Kun deeggarsa paakeejii guutuu carraa hojii uumuu kenneen yoo ta'es intarpiraayizoota gurmeessine hedduu keessaa 38 kun guyyaa har'aatiif kagaan bu'aa bahii hedduu keessa dabranii akka ta'e wal naman gaafachiisu. Waajjirri carraa hojii uumuuf ogummaa carraa hojii ogummaan durfamu uumuuf kan hundateedha. Akkasumas bara itti aanu hojiiwwan hanga ammaatti hojjetaman dachaan hojjechuuf karoorfannee jirra jedhan. Bara kana nama 38 guyyaa har'aa ceesifnu kana qofaan kan dhaabannu miti. Bara itti aanu lakkoofsi kun dachaa hedduun akka dabalutu barbaadama. San qofaa miti. Barri kun bara seenaa addaa itti hojjenne jechuu kan dandeessisu hojiiwwan babal'aan hedduus hojjetamanii jiru. Itti dabaluunis qaamoleen dhimmi ilaallatu deeggarsa barbaachisu akka godhan gaafatan. Ijoollee kana dafanii akka hojiitti nu galchan barbaadna. Humni bara dhufu dachaa kana caala waan ta'eef hojiin kun baranuma dafee akka dhumatu barbaadna jechuudha. Waajjirri lafaas akka asitti argaman kan gooneef humni kun gara investimantiitti yoo ce'u dursa lafa barbaada. Carraan kun akka mijaa'u gochuudhaaf. Warri baankii siinqee bara kana seenaa addaati kan waliin hojjenne. Liqii bara hedduu kuufamee nurra ture barri itti xumurre bara kana. Qusannaan kennas dachaa hedduun barri itti dabale bara kana. Kanaaf baankiin siinqees galata qabaachuudha sochii asiin duraati. Itti aanaa kantiibaa fi qindeessaa kilaastara dinagdee obbo Mulaatu Dhibbaa waajjirri carraa hojii uumuu akka magaalattii seektaroota jiran keessaa hojii guddaa ijoo ta'ee hojjechaa jira jedhan. Kanaanis inisheetiivii waabii nyaataa mirkaneessan babal'isuu, aadaa qusannaa guddisuun carraa hojii uumuu fi dinagdee cimaa ijaaruu dandeenye jirra jedhan. Waajjira carraa hojii uumuu guddaan galateeffachuu barbaada. Hojii magaalaa Adaamaa keessatti hojjetameef bara kana hojii raajiif ajaa'ibsiisaa kan hojjetan. Sektoroota hundaa keessaallee booldi ta'anii amma sadarkaa naannootti kan mul'atan jijjiirama qabatamaadhaaf bu'uuraa kan hojjetan qindoominaan hojjechaa kan turanidha. Jaalleewwan magaalaan galma 4 qabannee deemaa jirra. Sirriitti akka beektan kan barbaadamu. Galmi arfan kun 75% kan raawwatu waajjira carraa hojii uumuuti. Isin galmi jalqabaa wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha. Inni itti aanu qusannee wabii midhaan nyaataa mirkaneessan. Inni itti aanu kan biroodhaaf yoo carraa hojii uumuu dandeenyedha. Wabii nyaataa mirkaneessuu kan nuyi dandeenyu. Saganticha irratti waajjira investimentii fi carraa hojii sanada waliigaltee hojii waliif mallatteessaniiru. Waldaaleen ce'anii gama isaaniitiin bu'aa bahii hedduu darbuun har'a gahuu isaaniitiin gammaduu isaanii ibsanii gara fuulduraattis kana caalaa guddachuun oomisha biyya keessaa cimsuuf hojjannaa jedhan. Wofcoodha waldaa ijoollee kiyya waliin gurmaa'ee jammare erga jammare moggaa 4 baay'ee hawaasa kiyyaallee tajaajila ofii kiyyaafillee baay'ee bu'aa buufadhee jira. Ammallee itti fufee hojjechuu barbaada. Amma akkatti hojii kana hojjenneerra kara fuulduraatti illee jabaannee mootummaa irraa illee lafa gaafannee lafa babal'isannee hojii keenya babal'ifannee hojjechuudhaaf karoorfannee kaaneerra jechuudha.